nama gargaaruudhaaf nama ta'uu qofti ga'aadha jettanii maatiiwwan Asee Promotion kallattii hunda teessanii yeroon rakkadhutti obboloota koo dhukkubsatee na jalaa miidhamanii jedhee yeroon isin waammadhutti waan na faana taataniif keessattuu dargaggoonni magaalaa Naqamtee hojii keessan dhiistanii dhibeen obboleessa keenyaa dhibee kooti miidhamuun isaa miidhama kooti jettanii obboleessa keenya Zarihuun Taarikuudhaaf kaartoonii baattanii ija namaa ilaalaa oliif gadi uummata keessa deemtanii maallaqa gahaa ta'e nuuf sassaabdan maraaf bulchiinsa magaalaa Naqamtee deeggarsa nu taasistaniif galanni keenya guddaadha. Akkasumas illee hirriba keessan dhiistanii gara mana zuuzuutiin akkasumas gara Asee Promotioniitiin laayivii irra galtanii aga halkan sa'a 8 sa'a 10tti nu faana taatanii gargaarsa kan nu faana sassaabaa turtan maraan Tamee Stuudiyoo Maat Advert kaffaltii tokko malee konkolaataa isaa guyyoota lama nuuf kennuudhaan akkasumas Atis Namaa Foundation qaamaan bira deemtanii obboleessi keenya kun akka inni dhukkube akka inni miidhame namootatti nuuf beeksistanii miidiyaa keessaniin poost nuuf gochuu darbees immoo maallaqa hanga humna keessanii namoonni akka gargaaran taasisuu keessatti gahee keessan bahattaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Waaqayyo isin haa eebbisu barri keessan haa eebbifamu isin jechuu barbaanna. Obboleessi keenya Zarihuun Taarikuu guyyaa gaafa jimaataa jechuudha opereeshinii ta'ee tajaajila gahaa ta'e argatee jira jechuudha. Kanattis gammaduudhaa qabdu. Waaqayyoof haa galatu. Waaqayyo isin haa eebbisu barri keessan haa eebbifamu. Maalirra akka inni ga'es immoo gara boodaatti kan isin beeksisnu ta'a jechuudha. Egaa kana hunda keessatti waa hedduu taajjabneetu jirra. Yeroo gargaarsa kana sassaabnu irratti dhugumaan namoonni hedduun utuu ilaalanii kan nu bira darban hedduun ni jiru. Akkasumas immoo harka qalleeyyiiwwan utuu ofii isaanii waan nyaatan dhabanii taa'anii utuu kadhachaa jiranii isa kadhatan sana hunda isaa fuudhanii kaartoonii nuti qabannee deemnu keessa yeroo isaan bubbuusan hedduu argaa turreerra. Akkasumas illee waan kennan dhabanii illee imimmaan isaanii gara waaqaatti facaasaa yaa Rabbi mucaa kana maari fayyisi jedhanii yeroo namoonni kakkadhatan illee fuula isaanii irraatii dubbisaa turreerra. Namoonni waan nu kennu waan nutti hiixatu jennee bira deemne yeroo isaan nutti jijjiiraman hedduu arginee jirra. Egaa boriftaan waan nurra ga'u hin beeknu hundumti keenya adaraa keessan kallattii jirtan maraan arra jirra malee boru akka jirru hin beeknu. Arra gammadnee jirra malee daqiiqota muraasa booddee maal akka raawwatu hin beeknu. Kanaaf adaraa keessan yeroo kamittiyyuu waanuma dandeenyuun walaa gargaaru kan humna qabu humnaan kan maallaqa qabu maallaqaan kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin yoo waliif birmate anatu siif jira yoo waliif jedhe akkasumas illee kan waa tokko immoo hin qabne gara waaqaatti yoo nu bu'e illee waan tokko waan ta'eef waliif oo'uu waliif yaaduu waliif gadduu laphee hunda keenyaa keessa haa bulchu jechuun barbaada. Maatii kiyya hunda isiniin jaaladhaa ulfaadhaa. An Asee Promooteriidha. Ulfaadhaa.